Ifajira durri keenya bilisummaa keenya ijoollee biqiltuu ilaadina uumatu kan nurraa mul'atu ijoollee biqiltuu ilaadina uumatu kan nurraa mul'atu abjuu tokko qabnaa walaanii qabu fedhii galmaa kan bulee dhugomu abjuu tokko qabnaa walaanii qabu fedhii galmaa kan bulee dhugomu.
Itoophiyaa galaa jedhame. Ministeerri fayyaa Itoophiyaa daawwaan dhukkuba HIV ittisuuf gargaaru ji'oota muraasa keessatti gama Itoophiyaatti akka galu himameera. Daawwaan haarofni dhibee HIV ittisuuf fayyadu Lenacapavir jedhamu gatii salphaadhaan akka dhiyaatudha kan dhaga'ame. Ardii Afrikaa keessatti Keeniyaan daawwaa HIV kana lammii isheetiif gara biyya keessaa galchuun kan jalqabaa yogguu taatu. Daawwaan kun Naayiroobii kan ga'e xumura ji'a guraandhalaatti jedhameera. Keeniyaatti aanuun biyyoonni Afrikaa kanneen akka Lesotho, Nigeeriyaa fi Mozaambiik tajaajila daawwaa kanaa dhiyeessuu kan jalqaban ta'uudha kan himame. Itoophiyaan yeroo jalqabaatiif daawwaan haaraa dhibee HIV ittisuuf fayyadu Lenacapavir jedhamu kana ji'oota muraasa keessatti biyya alaatti galchuuf tajaajila isaa eegaluuf akka jiru Ministeerri fayyaa Itoophiyaa beeksiseera. Ministeera fayyaa Itoophiyaatti itti gaafataman damee ittisaa fi to'annoo HIV obbo Fiqaaduu yaadataa daawwaan sun namoota saaxilamoodha jedhamaniif yaadamanii kennamuuf kan karoorfamedha jedhameera. Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Asoosaa aanaa Kumruuk keessatti haleellaa diroonii magaalaa Kumruukitti raawwatameen lubbuun namootaa baduun dhaga'ameera. Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Asoosaa aanaa Kumruuk keessatti haleellaa diroonii magaalaa Kumruuk kan daangaa Sudaanitti dhiyoo jirutti raawwatameen yoo xiqqaate jiraattonni nagaa 8 hojjetaan dhaabbata godaantota gamtaa mootummootaa tokko dabalatee ajjeefamuu fi namoonni biroon ammoo madaa'uu jiraattonnii fi ogeeyyonni fayyaa naannichaa himan. Haleellaan jiraattota irratti raawwatame jedhame sun naannoo namoonni itti baay'atan kan magaalaa Kumruuk kan magaalaa Asoosaa irraa kiiloomeetira 94 fagaattee argamtu keessatti mudachuutu ibsame. Ragaaleen ijaan taatee sana argan akka jedhanitti diroonichi gara naannoo Bluu Naayil Sudaan irraa kan dhufe ta'uu raayyaan ittisa biyyaa Sudaan kan waraana humna addaa Sudaan waliin gaggeessaa jiruun kan raawwatame ta'uudha kan hime. Jiraattonni akka jedhanitti haleellichi namoota nagaa kaaffee fi iddoowwan daldala naannichaa irratti walitti qabaman irratti xiyyeeffate. Addis Istaandard ammoo jiraataa tokko irraa qulqulleeffadheera jechuun akka baasetti yoo ta'eef Sudaan dirooniidhaan namoota nagaa rukutteetti. Yoo xiqqaate lubbuun namoota 13 olis darbeera. Jiraataan sun akka jedhutti yoo ta'eef loltoonni addaa biyyattii naannoo daangaa seenaniiru. Amantii jedhuun waraanni Sudaan haleellaa sana raawwate. Jiraataan biraan ammoo waraanni Sudaan waggaa 8ffaatti ce'e kuni gara daangaa Itoophiyaatti darbaa jiraachuu hime. Mootummaan Alburaan finciltoota humna addaa biyyattii waliin waraana gaggeessaa jira. Waraanni sun ammoo nutti darbee nu miidhaa jira jedha jiraataan sun. Ogeessi fayyaa buufata fayyaa Horaaza bakka jalqaba namoonni madaan geeffamanitti argamu balaan erga dho'insi sun kiiloomeetira 7 fagaatetti raawwatame booda dhufee jedhan. Namni jalqaba dhufee durba xiqqoo miilli ishee irraa muramedha. Hatattamaan opereeshiniin kan barbaaduu fi haala yaaddessaa keessa turte jedhu ogeessi fayyaa. Akkasumas madoo hedduun ammoo konkolaataa ambulaansii fi kan fannoo diimaa idil addunyaatiin gara hospitaalaa deessetti argamaniiru. Akkasumas namoonni tokko garmalee waan miidhamanii fi qaamni isaanis waan gubateeruuf adda baasaan rakkisaa ta'uudha kan ogeessonni fayyaa himan. Jiraattonni akka jedhanitti namoota dhuwan keessaa tokko hojjetaa fayyaa sammuu fi deeggarsa haala sammuu kan dhaabbata mootummoota gamtoomaniiti. Hojjetaan dhaabbata godaantota idil addunyaa kan biraan ammoo miilli isaa tokko muramee amma Asoosaa keessatti yaalamaa akka jirudha kan dhaga'ame. Haleellaan sun kan raawwatame daangaa Itoophiyaa fi Sudaan gidduutti wal shakkiin hammaachaa yeroo dhufettidha. Keeniyaa marsaa beetitti manguddoonni biyyaa lama sababa waraana bilisummaa Oromoon hidhata qabu jedhamaniin poolisiin waan to'ateef jiraattonni daandii Naayiroobii Mooyyaalee geessu cufuun mormii kaasaa jiraachuutu dhaga'ame. Kaaba Keeniyaa kutaa bulchiinsaa marsaa beetitti jaarroleen Booranaa lama hidhata waraana bilisummaa Oromoo waliin qabu jechuun shakkamaniin to'atamu hordofee Mooyyaalee, Sololoo, Saakoo fi marsaa beetitti mormiin guyyootaaf itti fufee jira. Manguddoonni lamaan butamanii humna nageenya mootummaa Keeniyaatiin fudhatamanis wiixata darbe caamsaa 9 bara 2026 mana murtii Naayiroobiitti dhiyaachuun dhaga'ameera. Akka odeeffannoon jiraattota irraa bahaa jirutti yoo ta'ee fi jaarroleen kun hidhata waraana bilisummaa Oromoo waliin qabaachuu fi waldhabdee daangaa kutaa bulchiinsa marsaa beetii fi waajjir gidduu jiru akka kaasuun himanni irratti akka isaan irratti banamedha kan dhaga'ame. Jaarroleen lamaan butaman jedhaman kunis bulchaa ganda Golollee Kaduraanii obbo Dabbasaa Dambii fi jaarsa biyyaa akkasumas jiraataa Sololoo obbo Gurraacha Dambalaa ka jedhamu ta'uutu beekame. Haala sanaan to'annaa jala oolfamanis jiraattonni akka isaan jedhanitti yoo ta'eef obbo Dabbasaa Dambii mana isaanii irraa qabamuun obbo Gurraacha Dambalaa ammoo tajaajila yaalaaf gara Naayiroobii osoo deemanii geejjiba uummataa keessaa buufamanii humnoota nageenyaa mootummaa Keeniyaatiin konkolaataa 5 fi meeshaa waraanaa hidhataniin fudhatamuu isaanii himu. Rakkoo nageenyaa naannolee lamaan jiranis ministeerri dhimma keessoo Keeniyaa akka hiikamuu jiraattonni gaafachuu isaanii dhaga'ameera. Keeniyaa kutaa bulchiinsa marsaa beetitti rakkoo nageenyaa sababa walitti bu'iinsa gosaa fi sochii waraana bilisummaa Oromoon ishee mudataa akka ture gabaafamaa tureera. Dhimma kana wal qabatee akka miidiyaaleen Keeniyaa Citizens TV'n gabaasaa jiranitti guyyoota lamaan dura jiraattonni Sololoo butamuu jaarsolii kana mormuun hiriira bahuun sagalee dhageessisuu isaanii gabaasaa jiru.
Paarlaamaa Filiippiinsi keessatti dhukaasni banamuun ijoo dubbii miidiyaalee hawaasaa ta'eeran. Paarlaamaa Filiippiinsi keessatti dhukaasni banamee miseensi paarlaamaa biyyattii Roonaald Deelaa Roozaa jedhamu to'atamuu ture yeroof dhokachuu yaaluutinidha. Seneetar Roonaald Deelaa Roozaa mana murtii yakka idil addunyaadhaan barbaadamaa ture. Seneetar Roonaald Deelaa Roozaa yakka namoota irratti raawwachuun shakkamee barbaadamaa jira. Namni kun pireezidaantii biyyattii duraanii Roodriigoo Duuterteeraadhaan duula farra qoricha sammuu namaa hadoochu akka to'atu gaafatamni kennameefii ture. Nama kanaa fi aangawoota biyyattii gidduu halkan lamaaf wal duraa dhaabbannaan tureera jedhameera. Roobii darbee waaree boodaa Deelaa Roozaa qabamuufan jira jechuusaa hordofee loltoonni biyyattii gamoo paarlaamaa biyyattii seenaniiru. Kuun isaanii qawwee qabatanii seenan. Kanneen biroon akkasumatti harka duwwaa seenaniiru. Miidiyaaleen biyyattii akka gabaasanitti naannicha jeequmsatu ture. Dhukaasni qawweetti aanee dhagahame. Eenyu akka dhukaase garuu hin baramne. Ministeerri dhimma biyya keessaa Joon Vikreemuulaan taateen sun ni qoratama jedhaniiru. Maqaa masoo Deelaa Roozaa dha'uudhaan Seneetar Baatoo hin hidhuus jedheera. Hunda nama eeguufis asiin jira. Kanaaf eenyu akka duuba jiru hin beeknu jedhan. Rumeelaan waa'ee dhukaasa banamee yogguu dubbatu ni qoranna jechuun immoo yaada isaanii goolabaniiru. Ministeerri Naayijeeriyaa duraanii hidhaa waggaa 75 adabamuun dhagahameera. Garuu immoo ministeerichi bakka isaan hin jirrettidha murtiin hidhaa kun kan darbe. Ministeerri duraanii Naayijeeriyaa yakka malaammaltummaan himatamanii hidhaa waggaa 75 adabamaniiru. Maqaan ministeerichaa Saalee Maamaan jedhamu. Duraan ministeera annisaa biyyattii turan. Yeroo sana daddabarsa maallaqaa doolaara kitila 18 fi 500 raawwachuun himataman. Himata malaammaltummaa akkasiin namni waggaa kanaan adabame biyyattii keessatti hin turre. Namni sun bakka hin jirrettidha hidhaan kun kan irratti darbe. Erga yakka kanaan himatames eessa akka jiru hin beekamu jedhu miidiyaaleen biyyattii. Dhaabbileen dhuunfaa fayyadamuudhaan maallaqni mootummaa dhimma annisaaf oolu karaa isaanii akka ba'u taasisaa turuun himatamee balleessaan irratti argame. Bara 2015 hanga 2021tti aangoo irra turan namni kun manni murtii akka to'annoo jala oolu ajaja baasus bakki jiru hin baramne jedheera abbaan alangaa biyyattii. Dhimma kana irratti deebii kennuu baatanis himatamuu isaanii torbee tokko dura pireezidaantii mootummaa naannoo Taraabaa jedhamuuf akka dorgomu ibsee ture. Iraan walgahii biyyoota BRICS irratti haleellaa irratti raawwatameef gamtaa Imireetota Arabaa himachuun muddama kaaseera. Walgahii ministeerota alaa biyyoota BRICS jedhaman magaalaa Niw Deelii keessatti gaggeeffamaa jiru irratti Iraanii fi gamtaan Imireetota Arabaa gidduutti falmiin dippiloomaasii hamaan mudateera. Falmiin sun kan ka'e Teheraan dhimma muddama naannichaa keessatti gamtaan Imireetota Arabaa duula waraanaa Iraan irratti raawwatamu keessatti hirmaannaa kallattii qabdi jechuun erga yakkitee boodadha. Kana malees Iraan biyyoota miseensota BRICS ta'anii waraana irratti baname kana dafaa balaaleffadhaa jechuun ibsa akeekkachiisa fakkaatu baafteetti. Miidiyaan Reuters maddoota mootummaa Iraan wabeeffachuun akka gabaasetti ministeerri dhimma alaa Iraan Abbaas Arraagaachi yaada kana ka kennan walgahii BRICS guyyaa kamisaa gaggeeffame irrattidha. Yaadni kun kan dhufe ministeerri muummee Israa'el Beniyaamin Netanyaahoo yeroo waraana Iraan irratti biyyoota galoo galaanaa sana daawwadheera jechuun dubbatanii boodadha. Imireetonni immoo dubbii kana erga waakkatanii guyyaa tokko booda. Tokkummaa eeguuf jecha ibsa koo keessatti maqaa gamtaa Imireetota Arabaa hin caqasne ka jedhu Arraagaachiin garuu dhugaan jiru Imireetonni weerara biyya koo irratti raawwatame keessatti kallattiin hirmaataniiru jechuun koomii isaanii ibsaniiru. Arraagaachiin itti dabaluun hiriyyummaan Ameerikaa fi Israa'el waliin uumamu nageenya Imireetotaa hin mirkaneessu jechuun Abuu Daabiin imaammata naannoo Teheraan irratti hordofaa jirtu akka irra deebitee madaaltus gaafataniiru. Walabdeen kun tumsa BRICS kan biyyoota akka Biraazil, Hindii, Chaayinaa, Afrikaa Kibbaa, Itoophiyaa, Masrii, Iraan, gamtaa Imireetota Arabaa fi Indooneeziyaa of keessatti qabaatu keessatti garaagarummaan hammaachuu dhufuusaa agarsiisa. Oduma kanaan wal qabatee biyyoonni addunyaa lamaan sodaachisoo fi jabaatoodha jedhaman kaleessa wal arganii marii taasisaniiru. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp gitasaanii ka Chaayinaa Shii Jinpiing waliin wal arguudhaan dhimmoota jajjaboo irratti mari'ataniiru. Keessumaa dhimmoota hariiroo biyyoota lameenii, dhimma daldalaa, dhimma waraana baha giddu galeessaa fi akkasumas dhimmoota teknooloojii irratti marii bu'aa qabeessa adeemsisneerra jechuudhaan pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp ibsaniiru. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp daawwannaa Chaayinaatti taasisaniin daawwannaa bu'aa qabeessadha. Garuu ammoo dhimma waraana baha giddu galeessaa keessatti Chaayinaan ejjennoo ishee irra deebitee ilaaluu qabdi jechuudhaan yaadachiisaniiru.